Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa koo furan sin dhiyeessaa nagaan isiniif haa ta'u. Takkaashii ol kaanee dhaabannee kutaa dubbii Waaqayyoo keessaatti dubbifannee kadhannee teenyu. Macaafa raajicha Anbaaqoom boqonnaa 2:1 gubbaasa jiru maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. Ani iddoo dhaabbatanii eegan irra dhaabbadhee nan eega. Koobii sanarras nan ijaajja. Ameen. In kadhanna. Gooftaa Yesuus ani buddeen isa waaqarraa gadi bu'eedha. Namni anarraa nyaatu immoo hin du'u jettee akka dubbii kee keessatti dubbatte dubbii keessa jiraataa dubbii keessa jireenya kennu dhaga'uudhaaf sagalee kee irraa dhaga'uudhaaf iddoo kana jirra ganama kana maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo abbaa nutti dubbadhu sagalee kee jireenyaa nu ergi yaa Waaqayyo nuuni gurri keenya banamee akkasi dhaga'uu dandeenyu lapheen keenya hiikamee si dhaga'uu akka dandeenyu ati ayyaana kee nu baay'isi. Maqaa gooftaa Yesuusiin simbirroon seexanaa dubbii kee nurkaa funaanuu barbaadu hin jiraatin. Qilleensa kana keessa akka sagalee kee dhageenye gochuu kan barbaadu maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraata ganama kana sagalee kee nu ergi. Ani qodaa kee teensii dhaabadha. Ati saba keetti dubbadhu. Maqaa Yesuusiin ameen nooraa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessa raajichi Anbaaqoomi ani iddoo dhaabbatanii irra eeggatan irra dhaabbadheen nan eegaa yeroo jedhu dhageenya. Yeroon isaa yeroo sabni Waaqayyoo sabni Israa'elii boojuu Baabiloon jalatti kufanidha. Yeroo sabni Waaqayyoo itti boojuu jalatti kufudha. Yeroon isaa nama Waaqayyoo kanaa fi raajii Waaqayyoo kanaa fi yeroo baay'ee confusing ta'edha yeroon isaa. Maaliif confuse godheeni yoo jettani I think psychology'n inni ittiin ijaarame waan inni ilaalaa guddatee sabni Waaqayyoo sabni Waaqayyo duukaa ta'a Waaqayyo isa gargaaraa isa geggeessaa ture yeroo inni saba Waaqayyoo saban ta'iniin booji'amu yeroo arguudha. Yeroon isaa yeroo dhiphisaadha. Yeroon isaa yeroo rakkisaadha. Yeroo gammachuu miti. Yeroon isaa yeroo gaddaati. Bilisummaan hin jiru jechuudha. Magaalaan guddoon Yerusaalem yeroo isheen diigamtudha. Yeroon isaa yeroo sabni sun diigamudha jechuudha. Sabni isaa diigamaa jira, innis diigamaa jira, jireenyi isaa diigamaa jira, maatiin isaa diigamaa jira, sabni isaa diigamaa jira. Yeroo kanatti Waaqayyo wajjiniin haasa'a nama Waaqayyo gatii ta'eef Waaqayyotti iyya. Boqonnaa tokkorra yeroo dhaxxanii ilaaltanii yeroo ma jalqabu amma yoomittan gara keetti iyyaa'edha Waaqayyoon. Maaliif immoo calna jalaa jetta'edha Waaqayyoon. Kutaa kana keessatti iyya isaa duwwaa argina tun ta'ini callisuu Waaqayyoos immoo argina. Yeroo inni iyyee deebii dhabuu argina. Waaqayyo duratti iyyee Waaqayyo wajjiniin dubbatee deebii yeroo dhabu garuu dhaabadheen si eeggadhaa jedha Waaqayyoon. Naturally, namni yeroo rakkina keessa galu dandeettii ittiin dhaabatu hin qabu. Uumamumaan yeroo rakkina keessa galu react goona miti. Yeroo waa nama qunnamnu namni react godha malee dhaabbachuun naturally miti namatti hin dhufu. Garuu iddoo kanatti isa kana argina. Namni yeroo madaan itti dhaga'amu namni wanti isa quuqu yeroo jiraatu in fiiga malee dhaabatu. Madaan naman teessisu miti. Dhukkubbiin naman teessisu. Isa kana hundumti keenya
sadarkaa jireenyaa irra jiru irratti fees goona. Yookiis immoo dargaggeessa nama guddaadhaan hin qabu jechuudha. Maaliif rakkina keessa gidiraa keessa kan darbu hundumaadha. Hundumtuu fannoo isaa baattatee deema. Yoo itti siqxanii gaafattanii ijoollee haayiskuulii baratanii kan mataa isaanii kan ta'e rakkina qabu, gidiraa qabu. Kan isinitti himanne rakkina baay'ee kan qaban jiru. Dargaggeessi rakkina mataa isaatii qaba. Namni guddaan akkasuma. Iddoo hojiitti namni rakkina qaba. Yeroo ba'ee galu namni rakkina qaba. Garuu wanti guddaan nuun arra ilaallu waa'ee rakkina sanaa utuu hin ta'in rakkina sanaa fi akkamitti deebii laanna yookiin immoo akkamitti react goona isa jedhudha. Naturally akkuma hamma dubbanne silaati namatti reactioniin namaa confusioniidha yookiis immoo complain gochuudha mitire naasuudha yookiin immoo maaliif ta'e maaliif goote maaliif kana keessa na geesse jettanii beektanii Waaqayyoon maaliif kana keessa na keessa nama kee ta'etu hin jiru maaliif kana keessa akkan darbu goota etuun mucaa kee ta'ee jiru kadhannaama keenya keessa hin jiru waldaama keessatti hin kadhatama miti waan akkasii hin kadhanna hundumti keenya iyyuu hin jenna. Dhugaas qabna yoo jenne wanticha dhugaadhaa jechuu miti jechicha dhugaadhaa jechuu miti wanta nuun gochaa jirru kuni wanta sirriidhaa miti garuu dhugaa qabna maaliif nutti dhaga'ameedha quuqamneedha. Ambaaqomti mataan isaayyuu Waaqayyo irratti dhiyeeffataa jira komee isaa dhiyeeffataa jira in komanna garuu amantiin keenya kan inni mul'atu yeroo akkasii keessatti ariitiidhaan fiiguudhaan miti al tokko tokko ofii keenya hiikuudhaan yaaluudhaan miti amantiin kan inni mul'atu dhaabachuudhaan al tokko tokko yeroo baay'ee wanti kakuu keenya nutti dheeressu wanta nurra ga'e tokko ofii keenyaan yaaluudhaaf fiiguudha. Wanta keessa buune wanta keessa galle tokko keessaan ba'a jennee fiigichi nuuni goonu lafa dheeressa Waaqayyoo isa jalqabde ati fixii jedhee dhaabatee nu ilaala. Amma nuun dhiisne dhaabannutti Waaqayyoon hojjetu yeroo nuun dhaabannu immoo Waaqayyoo hojii jalqaba. Ameen. Akkas egaa namni yeroo rakkina keessa galu react gochuu barbaada ofii fuluu barbaada garuu gochi amantii inni guddaan dhaabachuudha. Garuu dhaabachuun salphaadha obboloota ko. Yeroo rakkinni namarra ga'u dhaabachuun salphaadha. Waaqayyoon dhaabbatanii eeggachuu ulfaataa kan isa godhu tokko karoora Waaqayyoo guutummaatti arguu hin dandeenyu nama gatii taaneef. Ermiyaas 29:11 irratti akkas jedha. Yaadan isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa fi yaada wanta isin gara fuula duraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessuu miti jedha. Ameen. Na duukaa jirtu? Yaada Waaqayyoo guutummaatti nu hubannu jechuun maal jechuudha? Nuuni nama gatii taaneef wanta har'a ta'u argina. Wanta naannoo keenyaa ta'u argina. Ambaaqoom isa kana ilaaleetii confusionii keessa gale. Raajii Waaqayyoodha namni kun. Namni confused ta'ee Waaqayyoon gaaffii gaafatu kun raajii Waaqayyoodha. Raajii jechuun nama Waaqayyoo irraa dhaga'ee saba Waaqayyootti waa dubbatudha mini. Nama nu dursee waa dhaga'u jechuudha Waaqayyoo irraati. Garuu macaafni Ambaaqoom kun ergaa sanni Waaqayyoo biraa fidoo otoo hin taane yeroo inni Waaqayyoo wajjiniin haasa'u ilaalla. Akka raajota isa warra kaanii yeroo inni Waaqayyoo irraa dhaga'ee saba Waaqayyoof ergaa fidu yeroo inni saba Waaqayyoo jajjabeessu otoo hin ta'in ofii isaa rakkina keessa galee yeroo inni Waaqayyoo wajjiniin haasaa godhu argina. Karaa biraa Waaqayyoo waan hundumaa arga. Waaqayyoo lafa hundumaa ga'a. Waaqayyoo borii keenya ilaala. Nuuni garuu borii ilaaluu hin dandeenyu. Dandeettii borii ilaaluu hin qabnu. Dandeettii gara fuulduraa ilaaluu hin qabnu.
dubbinuun Ermiyaas irratti dubbannu kuni gara fuulduraatti isa isin eeggattanii isa isiniif raawwachuuti karoorri koo jedha Waaqayyotu jedha. Garuu gaafa rakkina keessa gallu nam badee jenna malee Waaqayyo na gargaaruu fi na baasuu fi namni jedhu hin jiru. Amantii kan adda isa godhu tokko isa kanadha. Yeroo rakkina keessa galu in dhaabataa jechuudha. In dhaabata. Yeroo karoorri Waaqayyoo nuu galuu baateyyuu yooma yaanni Waaqayyoo nuu ifuu baateyyuu Waaqayyo akka inni nu balleessuuf hin kaane barree dhaabachuun amanuu jechuudha. Mata dureen koo har'aa Waaqayyoon dhaabbadhee nan eeggadha jedha. Ameen. Waaqayyoon dhaabbadhee na duukaa jedhame Waaqayyoon dhaabbadhee nan eeggadha. Irra deebinu Waaqayyoon dhaabbadhee nan eeggadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroon bitaa itti namatti galu jira waan Waaqayyo godhuuf jedhu. Naannoon Ambaaqoomii badiisa dubbata malee jireenya hin dubbatu. Naannoon Ambaaqoomii booji'amaa jiru. Mana isaanii gadhiisanii deemaa jiru. Afaan isaanii gadhiisanii deemaa jiru. Jireenya isaanii gadhiisanii deemaa jiru. Magaalaan isaan beekan diigamaa jira. Hawaasummaan isaan beekan diigamaa jira. Akkamittiin Waaqayyoon eeggatu, akkamittiin Waaqayyoon abdatu, wanti abdii kennu naannoon jiru. Wanti ilaalanii maybe karaa kanaan illee naa ta'a jedhan hin jiru. Maybe karaa kana illee naa darbaa kan jedhan hin jiru. Sabni akkas ta'u kun saba Waaqayyooti. Kan isaan booji'aa jiru Oromoota warra Waaqayyo duukaa hin jirre. Waaqayyotu irratti kaasee garuu waan gochuuf jedhe qaba Waaqayyo. Waan sirreessuuf jedhe qaba Waaqayyo. Yaadi Waaqayyo garuu namaan galu. Maaliif namni Waaqayyo ormaan booji'ama? Maaliif namni Waaqayyo irratti geessama? Maaliif namni Waaqayyo adabama? Gaaffiidha. Al tokko iddoo hojii keenyaatti ta'uu danda'a. Jalloonni yeroo isaan guddataa deeman, jalloonni yeroo isaan nu bukkee darbaa deeman argina ta'a. Inni kuni gaafa riyaalitii jireenyaatti dhufu ulfaata obboloota ko. Haasaadhaan gaafa haasofnu salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu jireenyaan ulfaataadha. In dhaabata yeroo jennu namni tokko wanti isa bira darbu baay'eedha jechuudha miti. Nan dogoggore? Wanti bira darbu baay'eedha jechuudha. Dhaqi jedhee dhaabata jechuudha. Yeroo namni barumsaan bira darbu dhaqi jedha. Yeroo namni jireenyaan bira darbu dhaqi jedha. Dudduubaa quxusuunsaa warri dudduubaa dhufanii yeroo bira darban dhaabachuu jechuudha. Dhaabachuu jechuun wanta gaarii miti dhaabachuun obboloota ko. Wanta nama dabarsu baay'ee qaba. Yeroon nama darba. In darbuun yeroon natti darbe jedham namni. Nan dogoggore. Yeroon nama irratti darba. Ayi umriin koo deemeeraa jedha namni. Namni abdii kuta dhaabachuun mijataa miti. Garuu Waaqayyoo karoora qaba. Waaqayyoon eeggachuu ulfaataa kan inni godhu gara biraani nuuni waan hundumaa amma barbaadu. Amma naafa ta'u jenna. Namummaa namaa dhagu. Reakshinii namaa dhagu. Waanuma namni barbaadudha. Yoo battalatti waan argannu ta'e malee wanta eeggatanii fudhatan baay'ee isaan barbaannu. Amma jenna Waaqayyo immoo qoyi ataa'u abishaatu jedha. Siifa turuu jedha. Lafa dhaquun qabu jedha. Akkas jettumni ijoollee keessaniin yeroo guddistan ani gaa guddisa ijoollee bira hin geenye ganaadha garuu qoyi jettu. Haadholiin immoo kichinii keessatti wanta baay'ee isaa tursitanii bisheessitanii baasuu gatii beektaniif isinii gala. Nuuni ijoollee gatii taanee fi Waaqayyoo fi yeroo hundumaa fidiidha. Waaqayyo immoo lakkii haa turuudha. Gatii kanaaf Waaqayyoon eeggachuu ulfaataa godhanni kun. Waaqayyoon eeggachuu ulfaataa kan godhu gara biraanii sodaan puush nu godhanu. Gatii yeroo rakkina keessa gallu sodaannuu fi
nu dhiiba sodaan humna qaba nu dhiiba dogoggora keessa akka gallu godha karaa irraa akka kaannu godha karaa waaqayyo akka gadhiisnu godha namni karaa waaqayyo gadhiisu baay'ee jira yeroo rakkina keessa galu qorumsi iddootti amantiin keenya qoramee ilaalamudha waaqayyo cal jedhee rakkina keessa nu galchu nu ilaaluudhaafidha yeroo baay'ee isa kana dadhabeeti namni sodaatee baqatee sokka mana waaqayyo gadhiisee sokka namni baay'een iddoo tajaajilaa gadhiisee sokka namni baay'een sodaadhaan waan darbu ittiin fakkaatu waan hin darbine fakkaata yeroo dhufu gatii ta'ee fi namni iddoo gadhiisee sokka namni iddoo gadhiisee baay'een hin jiru nama iddoo gadhiisee baay'een beeknu numti iyyuu immoo iddoo gadhiisnee hin beeknu laata waaqayyo nu deebisee ta'a malee baay'ee keenya waaqayyoon eeggachuu kan ulfaataa godhu kan biraanii callisuu waaqayyooti inni kun baay'ee ulfaataadha yeroo waaqayyo callisu waan inni namaan sun moo'ee fakkaata waan inni nuun sodaanne sun nu dhaale fakkaata gatii kanaafi nama sodaachisa dukkanadha iddoo waaqayyotti callisu iddoo dukkanaati namni waaqayyo wajjin naasee bare namni waaqayyo wajjin jiraatee bare gaafa waaqayyo jalaa callisee itti dukkanaa'eera jechuudha gatii kanaaf waaqayyoon eeggachuu baay'ee ulfaataa godha gara biraani waaqayyoon callise jechuun abdiitu hin jiru jechuudha yeroo waaqayyo dubbatu jireenya qaba gatii ta'eef keessisaa nama jabeessee dhaaba yeroo waaqayyo callisu kiristaanni dhaabachuudhaaf rakkisaadha anamma yoomiittan gargaarsaaf gara keetti iyyaa jedha Anbaaqoom iyyuu tokko tokko irra dhandhee yeroo laala ati immoo amma yoomiitti nan dhageessuu jedha Anbaaqoom al tokko tokko in iyyina in boonya waaqayyo duratti yerootti waaqayyo callisu baay'eedha callisuu waaqayyoon eeggachuu baay'ee ulfaataa godha obboloota ko isa kana meebii na caalaatti beektu ta'a jireenyaan dhandhamtanii beektu ta'uu danda'a garuu waaqayyoon eeggachuun salphaa miti garuu tuqaa koo jalqabaati kuni dhaabbachuun ejjennoo amantii isa guddaadha yeroo akkasii kana dhaabbachuun ejjennoo amantiiti galanni waaqayyoof haa ta'u haala bitaa namatti galu keessatti haala ulfaataa ta'e keessatti dhaabbachuun waaqayyoon eeggachuun gocha amantii isa guddaadha Abrahaamii fi amantii isaatu qajeelummaatti lakkaa'ameef jedha miti dubbii waaqayyo yaa ani iddoo dhaabbatanii eegan irra dhaabbadhee nan eeggadha jedha Anbaaqoom kana jechuun he did not walk away in deemne dhiisee waaqayyoon haalichi salphaa miti haalichi ulfaataa miti garuu nan dhaabadhe haala ulfaataa sana keessa amantiidha jechuudha hojii harka waaqayyoo arguudhaaf waan waaqayyo isinii hojjetu laaluudhaaf dhaabachuun dirqama jechuudha waaqayyo nan hojjedheedha garuu isa waaqayyo nu hojjetu sana ilaaluudhaaf dhaabachuun dirqama dhaabachuun salphaa miti garuu dirqama namni baay'een kuwit godha inni isa maaltu na rakkise hin jedhu namni baay'een deemaasiin argina dubbii waaqayyoo keessatti dhiisee sokkee bareedina miidhagina biyya lafaa laalee wanti miidhagaan gatii jiruuf bukkee keenya marsee gatii jiruuf dhiisee sokkee maal naa godha kun waaqayyo wajjin deemuun rakkina gatii ta'ee fi waaqayyo wajjin deemuun gidiraa qaba gatii ta'ee fi waaqayyo wajjin deemuun beela qaba gatii ta'ee fi maal naa godhanaaf kunoo wanti babbareedu jira jedhee sokke bareedaa fakkaata yeroodhaaf wanti nama gojomaasisu baay'eetu jira biyya lafaa keessa akka nuuni dhaabbannee waaqayyo keenya hin eegganne kan godhu baay'eetu jira Anbaaqoom garuu kuwit hin goone hin dhaabate
dhiiseen sokkine waaqayyoon. Iddoo isaarra dhaabate kan na dinqu immoo kan biraanii iddoo isaarra dhaabate. Iddoo malee kan dhaabatanis jiru baay'een. Waan dhaabatan fakkaatu garuu iddoo malee dhaabatanii jiru. Iddoo isaarra dhaabate eeggate waaqayyoon. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Iddoo isaa dhaabbate. Dafanii iddoo gadhiisuun jira. Waaqayyoon waa gargaaru obboloota ko. Amantiin yeroo rakkinaas yeroo gidiraas dhaabachuudha. Dhaabbachuu jechuun miira keenya yookiin fiilingii keenya sammuu keenya gararraadha. Isaayyaas 40:31 irratti akkas jedha. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii garuu humni isaanii naareeffama. Akka joobiraas baalleedhaan waliin ka'u jedha. Ameen. Ameen ameen. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatanii humni isaanii maal ta'a? Akka maalii ta'u? Akka joobiraa ta'u. Amanuu jechuun baallee amantii baasanii balali'uu jechuudha. Haleluuyaa. Ol ka'u jechuudha. Haala isa as jiru, haala isa ijaan argamu dhiisanii ol ka'u jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Haala ofii keessaa ba'anii iddoo waaqayyo nama barbaadu, iddoo dubbii waaqayyoo keessatti argamuu jechuudha. Amanuu jechuun. Ambaaqoom yeroo dubbatu ol ba'een dhaabadha iddoo masaraa eegan irraa jedha. Iddoo koorran dhaabadha iddoo eegduun dhaabattu irran dhaabadha. Karaa biraa yoo argitanitti ta'e mooraa mootummaa yookiis immoo fiilmii adda addaa irratti ilaaltanitti eegdonni masaraa eeganii iddoo ol jalaarra dhaabatu mitiire. Karaa biraa maal jechuudha beektu gisaangisa biyya lafaa isa kana badiisa isa asitti ta'aa jiru dhumaatii isa asitti ta'aa jiru rakkina san keessa deemaa jiru keessaa ba'eetanii iddoo argamu waaqayyoo keessa dhaabadhee eegaa jechuudha. Ameen. Iddoo dubbii waaqayyootti na barbaadu, iddootti sagalee waaqayyoo na barbaadu, iddoo waaqayyoo akkan dhaabadhu barbaadu sana bukkee dhaabadheen eega waaqayyoon jechuudha. Amantii jechuun isa kana gadhiisuu jechuudha. Rakkinaasii gadhiisanii rakkina keessa dhaabattu maal ta'e namichi kun jedha namni. Akkamitti dhaabata rakkina keessa jedha namni isin ilaalu. Isin garuu hin jirtani rakkinicha keessa dubbii waaqayyoo keessa jirtu gatii ta'eef. Haleluuyaa. Dubbii waaqayyoo keessa dhaabachuu jechuudha. Waaqayyoo keessa dhaabachuu jechuudha. Etuu gidiraa keessa deemtanii, etuu abidda keessa deemtanii, etuu bishaan keessa deemtanii iddoo waaqayyoo isiniin jedhe dhaquudhaaf, iddoo waaqayyoo isiniin nangaa jedhe sana ga'uudhaaf dubbii waaqayyoo keessa ol kaanii dhaabachuu jechuudha amantiin. Amantiin keenya kun salphaa miti obboloota ko. Inni nuun qabannee deemnu gooftaa Yesuus salphaa miti. Sagaleen isaa salphaa miti. Sagalee waaqayyoo kana keessatti ijaaramanii dhaabachuun salphaa miti. Haleluuyaa. Amanuu jechuun isa kana. Kan adda isa godhu isa kana. Ol ka'uudha. Ol ka'uu barbaachisa. Maaliif yoo jettanii naannoo ofii ilaallaan nyaatamuutu dhufa gatii ta'e. Dubbii waaqayyoo keessatti in arginamini hangafni ergamootaa sun nawaa meedhee bishaan irra deemutti kee yeroo inni nyaatamutti kee naannoo isaa ilaalee nyaatamuu dhufaam naannoo ofii ilaallaan wanta bukkee keessanii ta'u ilaallaan isa waaqayyo jedhe dhiistanii isa waaqayyo siin godhe dhiistanii naannoo keessanii isa galateeffatu ilaaltanii meerre kan koo galati jettu taanaan nyaatamuu dhufa. Isa waaqayyo nan godhe question gochuu dhufa mitiire. Namni gaaffii keessa kan inni galu naannoo isaa gaafa laaluudha nan dogoggore. Gaaffii keessa buutu. Bukkee keessanii kan ta'eef baay'eedha. Bukkee keessanii kan sokke baay'eedha. Bukkee keessanii kan itti tole baay'eedha. Isa kana laaltu taanaan immoo amantiin hin jiru. Amantii jechuun Kiristoosin ilaalanii deemuu jechuudha. Haleluuyaa. Amanuu jechuun haala biyya lafaa kana keessaa ol ka'uu jechuudha obboloota ko. Iddoo addaa barbaada. Iddoo addaa barbaada. Iddoon itti waaqayyoon eeggatan as miti gajjallaa kana miti. Iddoo rakkinaa miti. Iddoo rakkinaa keessaa baatanii dubbii waaqayyoo irra dhaabachuu jechuudha amantiin. Warra waaqayyoon dhugaadhaan eeggatanii waaqayyo isaan kabaja. Waaqayyo warra kan isaatii salphisee hin beeku obboloota ko. Salphinattis dhiisee hin beeku. Warri waaqayyoon abdatanii hin rakkatan jechuu miti. Warri waaqayyoon abdatanii gidiraa keessan darban jechuu miti.
gidiraa ciccimaa baay'ee keessa darbu seenaa amantoota durii yeroo dubbistani baay'een isaa rakkina wanta namatti tolu baay'een argitani garuu jireenyi isaanii namatti tola waan isaan du'aniif waan isaan jiraataniif namatti tola haleluuyaa wanti jiraatamuuf tokko jira inni ilmi waaqayyoo jedhe sun wanti jiraatamuuf tokko jira inni dubbate sun wanti eeggatan jira wanti abdatan jira mana waaqayyoo keessa waaqayyoon abdiidhaan eeggachaa jirtu warri waaqayyoo isinitti dubbate dubbii waaqayyoo warri qabdan rakkina keessa warri deemaa jirtan gidiraa keessa warri deemaa jirtan gaaffii keessa warri galaa jirtan ol kaa haala keessan keessaa baa iddoo waaqayyoo jedhe dubbii waaqayyoo keessa dhaabadha ol ka'uu barbaada gatii ta'eef tuqaa koo lammaffaatti hin darba waaqayyo yeroo hedduu haala hin danda'amne keessa dubbii dubbata seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 13 hanga 14 isa jiruun dubbisa akkas jedha Museen immoo saba sanaan warra Gibxii warra har'a argitan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa waan hin argineef hin sodaatinaa jabaadhaa dhaabbadhaatii har'a gocha waaqayyoo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa amma waaqayyoo isiniif hin lola isin gabii argadhaa ameen iddoo kanatti saba waaqayyootu tiraappii rakkinaa keessa yeroo inni galu argina Gibxiitii ba'anii gara biyya kakuu isaaniitti yeroo waaqayyo lolee Fara'oonii lolee harkaa baasee deemaa jiran garuu immoo dhaqanii tiraappii gidduu galan rakkina kiyyoo gidduu galan fuuldura isaanii galaana diimaatu ciisee jira dudduuba isaaniitiin Fara'oon loltoota isaa fudhatee duukaa buutti ka'e bukkee garasiif garanaa gaarreentu dhaabatee jira lafi baqaan jiru garbichi waaqayyoo Museen gaafa dubbatu dhaabbadhaa jedha nama du'iitti dhufe akkamitti dhaabbata nama waaqayyo saba waaqayyo namni du'iitti dhufe lubbuun hin dhaabbatti bitaani du'atu dhufaa jira mirgaan du'atu dhufaa jira waaqayyo garuu dhaabbadhaa jedha confuse naman godhu al tokko tokko hallelujah isa kanadha adda kan isa godhu confuse nama godha maali waaqayyo maal barbaadeeti dhaabadhaa gaafa jedhu wanta qabdanii meeshaa keessan baafadhaa lolaalleen jedhu addan isinii kennaa isinii moosisaan jedhu dhaabbadhaa jedha hallelujah dhaabbadhaani anatu isinii lolaadha karaa bira ameen ameen isin loluun isin irran jiru isin dhaabadhaa ilaalaa ani isinii lola ati lolaaf kaatee jennaani waaqayyoon lolu jechuudha hallelujah naturally inayyamu namummaan keenya isa kana dhaabbachuudhaaf lubbuun hin dhaabdu nama jarriyyuu gungumaniiru Musee irratti nu fixuuf nu fidee Gibxiin nu wayyaa biyya garbummaa jedhanii isaanumtu dubbii amantii miti kun dubbii amantii miti hallelujah fayyisuu waaqayyoo arguudhaaf dhaabadhaa jedhe waaqayyo waa hojjechuuf jedhaam waaqayyo waa gochuuf jedhaam isaaniif hin galu tokko waaqayyo galaana hiruuf jedha wanta ta'e hin beekne seenaa keessatti waa hojjechuuf jedha waaqayyo fuuldura isaaniitti galaana hiruuf jedha dinqii waaqayyo arguuf jedhu yeroo waaqayyo dinqii hojjetu arguuf jedhu sabni waaqayyo yeroo wanti ta'e hin beekne fuuldura isaaniitti ta'uuf jedhuudhaam yeroon isaa kun yeroo seenaan haaraa galmeeffamuuf jedhuudhaam garuu amma lubbutti qabamaniiru garuu amma du'a gidduu dhaabatanii jiru waaqayyo waa hojjechuuf jedhaam diinni isaanii bara baraan akka baduu fi
akka isaan sodaataan deemneef dudduuba ilaalaa akka hin deemneef Waaqayyo Fara'oonin awwaaluuf jedha. Garuu isaan lubbutti qabamanii jiru. Akkamitti dhaabbatanii? Dhaabbachuu jechuun Waaqayyoon amanuu jechuudha. Karaa biraa obboloota koo dubbii Waaqayyoo amanuu jechuudha. Gaafa Waaqayyo dhaabadhaa jedhu dhaabachuun dirqama jechuudha. Waa ta'uu fedha. Waan Waaqayyo godhuuf isin gidduu kan dhaabatee jiru amantii wanta jedhamu qofadha. Warri Waaqayyoon dhiisanii deeman suni hojii Waaqayyoon arganii jechuudha. Harka Waaqayyoon arganii, dinqii Waaqayyoon arganii. Warri dhaabbatanii eeganii dinqii Waaqayyoo argu. Har'ayyuu Waaqayyo waa gochuuf jedha jireenya keenya keessatti. Har'ayyuu Waaqayyo waa hojjechuu barbaada. Wanta ta'e hin beekne gochuu barbaada har'ayyuu Waaqayyo. In dhaabannaa dandeenye. In dandamannaa. Dhaabachuun salphaa miti. Obboloota koo kan asirra dhaabadhee jedhu kana salphaa miti. Al tokko guyyaa tokko duwwaa miti kan dhaabatan. Al tokko guyyaa lama duwwaa miti. Waggoota lakkoofsisaan dhaabachuun nan jedhu kun. Namoota baay'eedhaaf waggoota lakkoofsiseera. Namoonni barootaaf Waaqayyoon dhaabbatanii eeggatan jiru. Garuu dhaabbadhu Waaqayyo waa gochuu barbaada waa'ee keetiif. Haleluuyaa. Dhaabbadhu Waaqayyoon eeggadhu dhufaa jira Waaqayyo. Dinqii hojjechuudhaaf dhufaara Waaqayyo. Galaanatti naquuf jedha. Isa si yaaddeessu sana. Isa si ari'u sana. Isa dudduubaan si duukaa bu'u sana. Isa hirriba si dha'u sana Waaqayyo galaanatti naquuf jedha. Akkati lammaffaan argine gidiraa keessana. Yaaddoo keessana. Israa'eli eetuu cal jedhee deemee Kanaanin galeeratee eetuu Fara'oon hin banne ta'eeti yaaddaa jiraata. Yoom dhufee narraa fudhateedha. Yoom dhufee na balleesseedha. Dudduubatti waa ilaalaa jiraataam sila. Waaqayyo waa xaraguuf jedhaam. Kakuutti isa gashuudhaaf waa jalaa xaraguufedha Waaqayyo. Kanaaf dhiphataam namni Waaqayyo, sabni Waaqayyo kanaaf dhiphata. Gidiraa keessa kanaaf deema. Haleluuyaa. Waaqayyo waa'ee keef waa gochuuf jedha. Waaqayyo waa'ee keef waa hojjechuuf jedha. Obsi nama Waaqayyo obsi waa arguuf jetta. Waaqayyo waa'ee keef waa gochuuf jedha. Waaqayyo waa'ee keef waa hojjechuuf jedha. Seenaa hojjechuuf jedha Waaqayyo. Kanatti isa argitu garuu obsuudhaan. Humni kee haaraa Waaqayyoon abdiidha yoo eeggatte. Humna haaraa sii kenna. Koochoo sitti godha. Koochoo amantii sanaan balalii haala kee dhiisi. Isa sitti naannaa jiru, isa sitti dhufaa jiru dhiisi. Waaqayyo waa godha. Waaqayyo sii lola. Waaqayyo naa lolii warri jettan jirtu kadhannaadhaan. Waaqayyo naa lolii lola kana dadhabeeraan warri jettan. Warri lolli isin dadhabsiise, dhukkubni warri isin dadhabsiise jirtu amantoonni. Waaqayyo sinii lola. Waaqayyo sinii lola. Dubbii amantii keenyaa kan adda godhu isa kanaam obboloota ko. Nuuni dinqii harka Waaqayyoo ilaalaa jiraanna. Dinqii harka Waaqayyoodhaan deddeebina. Jabina mataa keenyaa waan godhanne tokko hin qabnu. Kan nuun as dhaabannu dinqii harka hojii Waaqayyootiin. Waaqayyoon amanannee dhufne baay'een keenya. Waaqayyoon eeggannee dhufne baay'een keenya. Nan dogoggoree Waaqayyo tos nu dhaabe. Har'as Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo dubbii isaatiif amanamaadha. Waaqayyo isa jedheef amanamaadha obboloota ko. Tuqaan koo sadaffaani dhaabbachuun harka kennuu barbaachisa. Surrender isa jedhan. Waaqayyotti surrender gochuu barbaachisa. Waan ofiin nan danda'a jedhan dhiisanii itti of kennuu barbaachisa akka Waaqayyo hojjetuuf. Nan dhaabadha jechuun sitti of kenneera akka barbaaddu godhii jechuudha Waaqayyoon. Faarsaa 46 gubbaa. Isa gab jedhaa ani Waaqayyo akkan ta'e beekaa jedha. Ameen. Isa gab jedhaa. Al tokko gab jechuu barbaachisa. Wala Waaqayyo duratti akka Waaqayyo namaa dubbatuuf. Wanti isin irraa dubbatu baay'eetu jira.
waan isin hin madaalle jechoonni yeroo dhufan haalonni yeroo dhufan wanti isin caccabsan baay'een dubbachuu barbaaddu dubbii qabdu garuu gab jedhaa nan dubbadhaadha Waaqayyo. Ameen. Yeroo Waaqayyo dubbatu immoo gaariidha. Itti beeka akkatti namaa dubbatu Waaqayyo. Ameen. Itti beeka akkatti namaa dubbatu. Isin garuu maal godhaa? Gab jedhaa harka kennadhaa Waaqayyotti dhiisaa. Wanti nama hin dhiisisne baay'eetu jira. Al tokko tokko wanti nama tuttuqu. Nama tuttuqa. Nama tuttuqa nama dubbachiisuudhaaf. Bukkee namaa jiraata al tokko tokko nama bukkee taa'ee Waaqayyoon namaa kenna. Nama dubbachiisuu barbaada. Isin godha. Kana jechuu barbaaddu. Maalii kun amma yoomitti dhukkuba namaa kenna al tokko tokko akka namni hin dubbanneef. Nama tuttuqa nama bukkee taa'ee Waaqayyoon isiniif dubbatu obboloota ko. Isin Waaqayyotti kennaa dhiisaa. Waaqayyotti sarreen dargodhaa Waaqayyoon dubbata. Mataa keenya gadi qabannee kadhanna Waaqayyoon.